Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtan isin haa ga'u jedha oduu guyyaa irraatiif qaban kan isin biraan geenyu ta'a. Gabarratti hangafoota oduu Ministeerri dhimma alaa USA Rubio fi muummee ministeera Dr. Abiy tasgabbiif diinagdee Itoophiyaa fi naannichaa irratti mari'atan. Ameerikaan UNESCO keessaa baatee Boorana Daasitti haleellaa ka'umsa bal'ifannaa daangaatti jedhameen lubbuun darbe. Iraan sagantaa gabbisanii kularaayisii akka itti fuftu beeksifte. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga walaabuutii amma oduu bal'inaan. Ministeerri dhimma alaa USA Rubio fi muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed tasgabbii fi diinagdee Itoophiyaa fi naannichaa irratti mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubio fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed galmooloo nageenyaa fi guddina diinagdee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisuun bilbilaan mari'achuu dubbii himtuun Taamii Biruus waabeffachuun ministeerri dhimma alaa USA ibse. Dabalataatiif Xuubaa Bunee. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubio fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed galmooloo nageenyaa fi guddina diinagdee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisuun bilbilaan mari'achuun isaanii gabaafame. Ministeerri dhimma alaa Marco Rubioon ministeera muummee Abiy Ahmed waliin haasa'uun kun yeroo muddamni naannoo Tigraay keessatti dhaga'amaa jiruu fi Eertiraa fi Itoophiyaan ammoo wal himachaa jiranittidha. Ministeerri dhimma alaa US marii isaanii ministeera muummee Abiy waliin taasisan kanaan barbaachisummaa marii fi tasgabbii naannichaa hubachiisaniiru. Akka ibsa ministeera dhimma alaa kanaatti Rubiyoon haaromsa diinagdee Itoophiyaan taasifte kan dinqisiifatan yoo ta'u, daldalaa fi investimentii US babal'isuuf carraa guddaa qaban kaasanii dubbataniiru. Mariin dippiloomaatiin olaanaa Ameerikaa ministeera muummee Itoophiyaa waliin taasisan yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma hidha haaromsaa laga Abbayaa ilaalchisuun dubbii falmisiisaa ijoo dubbii ta'e kaasaa jiranittidhas. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Itoophiyaan irra caalaa hidha haaromsaa guddicha maallaqa Ameerikaan ijaarte jechuun yeroo sadaffaaf irra deebiin dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa himannaa pirezidaantii US irra deddeebiin hidha Abbayyaa Ameerikaatu maallaqaan tumse jedhan kana dogoggora jechuun ibsa baaseera. Ibsa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti kennameen hidhi haaromsaa gama faayinaansiin 100% humna ofiitiin ijaarame jedhaniiru aanga'oonni. Tiraampis jedhan kaanis jedhan dhugaan jiru Projektiin kun uummataa fi mootummaa Itoophiyaan ijaarame jedheera waajjirri qindeessaa projektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa. Itoophiyaa fi US hariiroo waggaa 120 guutee fi murteessaadha jedhame qabu. Sarbamni mirga namoomaa jabaan raawwatuu fi waraanichi mariin akka furmaata argatu gaafachuun Ameerikaan irra deddeebiin yaaddoo himataa turte. Gama kaaniin Itoophiyaan Ameerikaa dabalatee biyyoota lixaa jidduu seentummaan himata birmadummaa isii kan dhiiban ta'uu ibsaa turte. Waraanichi yeroo hammaatetti pirezidaantiin Ameerikaa yeroo sanaa Joo Baayiden Itoophiyaa adabuu fi tarkaanfii fudhachuu fulbaana 2021 ajaja dabarsanii ture. US hooggantoonni Itoophiyaa Ameerikaa akka hin seenne dhoorguun alatti deeggarsa diinagdee fi nageenyaa Itoophiyaaf taasistu dhaabdeetti. Daldala qaraxarraa bilisaa AGOA irraa akka haqamtu gochuun lammiileen 200,000 ol ta'anii fi keessumaa paarkilee industirii keessa dalagan hojii akka dhaaban ta'eera. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa haala yeroo Itoophiyaa fi tumsa Ameerikaan bara haaraa 2025 kanatti taasiftu ilaalchisuun jalqaba waggaa irratti ibsa kennanii ture. Ibsichaan Ameerikaa fi Itoophiyaan hariiroo waggoota 120 lakkoofsise kan qaban ta'uu eeruun ammas walitti bu'iinsa keessoo lubbuu fi jireenya lammiilee gaaga'aa jiru furuu keessatti tumsi Ameerikaa daran kan cimu ta'uu himan. Itoophiyaa walitti bu'iinsa balaafamaa lubbuu fi jireenya uummata isii gaaga'u keessaa akka baatuuf deeggarsa itti fufti jedhan ambaasaadarichi. Gareewwan hidhatanii naannawa Amaaraa fi Oromiyaa keessa socho'an mootummaa waliin mari'achuuf qophii ta'an deeggaruufis qophiidha jedhan. Kana duras karaa adda addaan sagantaa adeemsa koomishinii hidhannoo hiikkachiisuu fi haaromsuu akkasumas naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman deebisanii ijaaruuf oolu mallaqa doolaara miliyoona 16.4 deeggarsa taasisuu yaadachiisan. Ameerikaan UNESCO keessaa baatee. Ameerikaan dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa biyyoota gamtoomanii UNESCO keessaa bahu beeksifte. Guutuu gabaasaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina.
Mootummaan Ameerikaa kana booda UNESCO deeggaruu waan hin barbaanneef dhaabbaticha keessaa bahuu beeksise. Daarektarri olaanaa UNESCO Audrey Azoulay murteen Ameerikaa kan eegamedha jedhaniiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp irra deebiidhaan Ameerikaan UNESCO keessaa akka baatu murteessuun isaanii kan isaan gaddisiise ta'us Azoulay dubbataniiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp bara hojii isaanii isa jalqabaa keessa Ameerikaa dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa baasuu fi miseensummaa UNESCOos akka dhiiftu gochuun isaanii ni yaadatama. Joo Baayiden ammoo 2021 aangoo wayita qabatan murteewwan sannii naquudhaan Ameerikaa gara UNESCO fi dhaabbata fayyaa addunyaa WHO'tti deebisanii turani. Ameerikaan baajata waliigalaa UNESCOodhaaf ramadamu keessaa gara 800 kan gumaachisu ta'uu France 24 gabaaseera. Odeessa ibaatiin jidduugalli qorannoo hawaa Ameerikaa naasaan xiyyaara suppersoonikii sagaleedhaa ol dachaa 1.4 saffisa qabdu X-59 jedhamtu hojjechuun boomseera. Xiyyaarri haaraan naasaa kun sa'aatii 4 keessatti Londanii kaatee Niiwuork gahuu dandeessis jedhame. Xiyyaarri kun dheerina meetira 30 fi bal'ina dalgaa meetira 9 kan qabdu yoo ta'u, yeroo balaliitu ammoo sagalee guddaadhaan akka nama hin jeeqneef teekinooloojiin itti tolfamuudha kan eerame. Xiyyaarri suppersoonikii kun balallii daldalaatiif ooluu akka dandeessus naasaan beeksisuu isaa The Independent gabaaseera. Boorana Dhaasitti haleellaa ka'umsi babal'ifannaa daangaatti jedhamiin lubbuun darbe. Godina Boorana Bahaa aanaa Dhaasitti dhuma torbee darbe keessa haleellaa hidhattoonni daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa jidduutti bananiin lubbuun namoota 6 darbuu qondaallee nageenya aanaa Dhaas himanii. Guutuu gabaasaa Xuubaa Bunee. Aanaa Dhaasitti dhuma torbee darbe keessa haleellaa hidhattoonni daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa jidduutti bananiin lubbuun namoota 6 darbuu qondaalli nageenyaa aanaa Dhaas himan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi milishaa aanaa Dhaas obbo Guyyoo Dooyyoo akka himanitti haleellaa kanaan namoota ajjeefaman keessaa 4 ijoolleedha. Aanaa Waacileetti babal'ifannaa daangaatiin wal qabatee rakkotu ture. Warri naannoo Somaalee irraa dhufan daangaa bal'ifachuuf jecha ganda Boojjii jedhamutti quubsuma seeraan alaa ijaaran jedhu obbo Guyyoon. Quubsuma seeraan alaa kan hordofuun qaamolee naannoo Somaalee fi Oromiyaa irraa ta'an jidduutti walitti dhukaasni banamuu simu. Rakkoon aanaa Waacileetti jalqabe kun bal'achuun gara aanaa Dhaasitti dhufuun gaafa adoolessa 10 bara 2017 ganda Raaroo jedhamutti mucaan waggaa 12 ta'e hidhattoota naannoo Somaaleetiin ajjeefame jechuun taateen lubbuu namoota 6 galaafate kun haala itti eegale himan. Keessumaa ajjeechaan ijoollee dubartoota 3 albeedhaan kan raawwatamee fi ajjeechaa sukkaaneessaa dhala namaa irratti hin raawwatamne jechuun ibsaniiru. Ajjeechaa kana hordofee jiraattonni daangaa naannoo Somaaleerraa ganda Raaroo keessa jiran hedduun qe'ee gadhiisanii godaanuus dubbataniiru. Haleellaa kanaan booda raayyaan ittisa biyyaa naannicha buufachuu fi amma nageenyi fooyyee qabu jiraachuu himaniiru. Kanaanis hojiin jiraattota qe'eerraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebisuu jalqabamee jiraachuu dabaluun dubbataniiru. Rakkoon babal'ifannaa daangaatiin wal qabatu kun durirraa kaasee hanga ammaatti waanuma itti fufe ta'us himu. Dhibdeen daangaa naannolee Oromiyaa fi naannoo Somaalee kan lafa dheeraa wal daangessan kun bakkeewwan hedduudhaan dhagahama. Mooyyaalee hanga Cinaaksanitti lafa naannoleen lamaan ittiin wal daangessan irratti dhibdeen uumamu yeroo adda addaatti lubbuu jiraattotaa galaafataatuma itti fufe malee fala fulla'aa hin arganne. Waggoota muraasaan dura Oromoonni miliyoona 1 ta'an naannoo Somaalee keessaa humnaan buqqifamanii kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qubsiifamuun isaanii ni yaadatama. Haleellaa tibbana hidhattoota naannoo Somaalee irraa dhufantu raawwate jedhamee fi ijoollee dabalatee lubbuu namoota 6 galaafate kanarratti naannicharraa hanga ammaa wanti jedhame hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii miidiyaa USA kan ta'e Fox News waliin turtii taasisuu waabeffachuun Reuters akka gabaasetti biyyattiin gabbisa Nikulaaraa itti fufti jedhan. Haleellaa Israa'el fi USA ji'oota bajjii keessa Iraan irratti gaggeessaniin buufataaleen gabbisa Nikulaaraa Iraan hedduu miidhamuu kan himan qondaalli olaanaan Iraan kun biyyattiin gabbisa Nikulaaraa gara fuulduraatti akka itti fufte himaniiru. Haa ta'u garuu haleellaa buufataalee Nikulaaraa gurguddoo Iraaniyaan Natanz, Fordof, Isfahan irratti gaggeeffame gabbisni Uraaniyeemii ammatti dhaabatus gara fuulduraatti garuu akka gabbistu dubbatan Abbaas Argaachi. Waxabajjii 13 haleellaa Israa'el Iraan irratti banuun dura Iraan dhimma gabbisa Nikulaaraa ishii irratti USA waliin marsaa 5 marii gaggeessite turte. Marsaa 6ffaa ammoo Omaanitti wal gahanii mari'achuuf wayita jedhanitti guyyaa 2 dursite Israa'el haleellaa bante. Kanarraa kan ka'e
mariin Iraaniif USA jidduutti gaggeeffamuuf ture hafee hanga ammaas deebi'anii mariif hin teenne. Iraan gabbisaa yuuraaniyeemii sadarkaa boombii hidhachuu isii dandeessisutti guddiftee turte jechuun himatu. Teheraan garuu himannaa biyyoota kanaa haaluun kaayyoo nagaaf qofa akka oolchitu irra deddeebiin himte. Dhimma sagantaa gabbisa nukleeraa Iraaniif mallattoo uummanni biyyattii ittiin boonu ta'uu kan himan Abbaas Argaachi gabbisni nukleeraa akka itti fufu ibsaniiru. Sababa miidhaan dhaqqabe baay'ee cimaa ta'eef amma dhaabbateera, garuu immoo tasumaa gabbisuu hin dhiisnu, sababni isaas milkaa'ina saayinsistoota keenyaa waan ta'eef jedhan. Sanaa olitti ammoo amma mallattoo biyyaalessaa ta'ee jira jechuun dubbachuu isaanii Reuters gabaaseera. Haleellaa Israa'elii fi USA booda miidhaan dhaqqabe guddaa ta'uu kan ibsan qondaalli Iraan ammayyuu miidhaan dhaqqabe dabalataan qoratamaa akka jiru himanii. Haala fayyummaa gaggeessaa olaanaa Iraan Ayatollah Khamenei ilaalchisees yaada kan kennan Abbaas Argaachi haala gaarii keessa akka jiran ibsan. Iraan dhimma sagantaa nukleeraa irratti USA waliin mari'achuuf fedhii akka qabdu ibsuun garuu immoo yeroodhaaf kallattiin mari'achuu akka hin feene dubbataniiru. Oduu biraan ammoo Iraan dhimma nukleeraa irratti marii akka itti fuftuuf biyyoonni Awurooppaa sadii Faransaay, UK fi Jarman akeekkachiisuu hordofee jimaata adoolessa 25 mariin akka gaggeeffamu ibsameera. Sagantaan gabbisa nukleeraa Iraan irraa yaaddoon qaba kan jettu Israa'el haleellaa waxabajjii 13 Iraan irratti banteen torbee lamatti kan dhiyaatuuf lola cimaa keessa galanii ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya, tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow, share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.